Nagaanii fi jaalalli Waaqayyo gooftaa koo isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota koo akkam jirtu? Har'a yoo Waaqayyo nu gargaaree mata duree haaraa barumsaa maaddii waaqarraa jedhu waliin ilaaluu jalqabna. Maaddii waaqarraa maanni? As keessatti wantoota gurguddaa baranna. Maaddii waaqarraa maaliif akka fiignu, maaliif akka amanne, maaliif akka jiraannu, maaliif akka duunu baranna. Maaddii waaqarraa waan baay'ee nu barsiifti. Mata duree kana Waaqayyo gooftaan amma na gargaaretti kutaa kutaadhaan qoodeetan irraa kaasee isiniif qooduu jalqaba. Mee sagalee gooftaa keenyaa waliin dubbifanna. Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 15 kana qabannee kaana jechuudha. Mata duree barumsa keenyaa maaddii waaqarraati. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 15 isiniin dubbisa. Warra isaa wajjin maaddiitti taa'an keessaa tokko kana yommuu dhaga'e Yesuusiin maaddii mootummaa Waaqayyootti kan dhiyaatu ayyaantuudha jedhe. Ameen, haaleluuyaa. Maaddii mootummaa Waaqayyootti kan dhiyaatu ayyaantuudha jedhe. Carraa qabeessa ittiin jedhe Yesuusiin namni kun. Maaddii waaqarraatti eenyu dhiyaata laata? Mee Waaqayyoo sagaleessaa akka nu ibsuu fi daqiiqaa lamaan tokko Waaqayyoon kadhanna. Yaa gooftaa, si galateeffanna. Oolmaa kee sammarraatti nu wajjin jiruuf galanni siif haa ta'u. Harki araara kee, harki abbummaa kee nu gaggeessaa jira. Ammas yaa Waaqayyo gooftaa, gargaarsi keenya sidha. Hirkoon keenya sidha. Geggeessaan keenya sidha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaara. Laa barumsa kana haaraa jalqabuuf jenna. Maaddii isa waaqarraa. Yesuus Kiristoos waa'ee maaddii waaqarraa dhalootaaf akka galu, dhaloonni waa'ee maaddii keessa waaqarraa akka yaadaniif maqaa Yesuusiin sammuu isaanii bane. Namni si dhaggeeffatu kun haa eebbifamu. Namni si dhaggeeffatu kun mootummaa kee keessatti maaddii keetti akka dhiyaatu gargaara. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Mata duree koorraa yeroon ka'u maanni maaddiin? Maaddiin maalidhaa? Isa jedhurraa jalqabna. Hiikoo mata duree kootiirraa jalqaba. Maaddii jechuun yeroo har'aa kana guutummaa guututti yoon jechuu baadhee mana namoota baay'ee keessa jiru. Maaddiin jedhamu dur gabatee guddaa hanabbaa warraatti naanna'ee waliin nyaatu. Maaddiin mukarraa kan hojjetamu maaddii jedhama dur. Maaddiin muka isaa duwwaatu hin taane nyaanni achirratti dhiyaatus maaddiidha. Maaddiitti dhiyaachuun nyaatatti dhiyaachuudha. Maaddiin sun isa karraa isaanii qofaa namni nyaatu miti. Isa karraa hundumtuu fudhatee qofaa ka'u miti. Maaddii wal faana nyaatama. Itti naanna'anii baay'atanii nyaatu. Maaddiin gabatee irraa nyaatamudha. Inni nyaatamu inni dhiyaatullee maaddii jedhama. Maaddiitti dhiyaachuun nyaatatti dhiyaachuudha. Egaa maaddiin lafarraa jira. Maaddiin inni waaqarraa jira. Maaddiin lafarraa qofaattu nyaata namni. Maaddii waaqarraa garuu waliin nyaanna. Maaddii waaqarraatti akka nuti dhiyaannuuf lallaba, akka nuti qophoofnuuf lallabaa, waa'ee maaddii sanaatii fi aarsaa hammamillee yoo ta'e kaffallee maaddii sanatti dhiyaachuu qabna. Bolota. Kanaaf maaddiin nyaatadha. Irbaata gooftaan qopheessedha. Cidha hoolichaa irratti akka nuti hirmaannuuf kan nu qophaa'e maaddiidha. Maaddii sana bira akkamitti akka geenyudha baranna. Sagantaa maaddii waaqarraa keessatti. Asumaan yuutuubiin kollee maaddii waaqarraati. Mata dureen irraas maaddii waaqarraati. Maaddii lafarraa leellisuun jaalladhu. Maaddii waaqarraa nu wayya. Maaddiin lafarraa kan yerooti. Maaddii waaqarraa kan bara baraati. Maaddii lafarraa bu'aa nyaanna. Maaddii waaqarraa garuu gammachuudhaan nyaanna. Maaddii lafarraa nyaachaa beela'a. Nyaachaa dhiphata namni. Hin dhiphata isa boriif. Borimmoo maaliin nyaadhadhatu nyaatu. Maaddii waaqarraa bira geenyaan boriif dhiphachuun hin jiru. Maaddiin sun kan bara baraati. Maaddii lafarraa dhamaanee dafqinee fidanna. Maaddii waaqarraa garuu Waaqayyotu qopheessa. Dafqa Yesuusiin kan qophaa'edha malee keenya miti.
Dhama'a Yesuusiin nu qophaa'e malee dhamaa keenya miti. Maaddiin waaqarraa maaddii dinqisiisaadha. Waaqayyo gooftaan maaddii sanaan si haa ga'u obboleessa ko. Maaddii sanaan si haa ga'u Waaqayyo. Egaa kaayyoon barumsa kootii maanni kan jedhu wantoota sadii kaasuun barbaada. Kaayyoo barumsa kootii wantoota gurguddaa sadii yoon kaase gaariidha. Inni tokkoffaan amantoonni waa'ee maaddii waaqarraa hubannoo gadi fagoo akka qabaatan hin barbaada. Amantoonni waa'ee maaddii waaqarraa akka hubannoo gadi fagoo qabaatan. Sababiin isaa namoonni hedduun waldaa kiristaanaa keessa illee warri jiran tajaajiltoota dabalatee waa'ee waaqarraa dhaga'uun barbaadan. Tokko fiikshinii itti fakkaata. Tokko tiiworii wayii itti fakkaata. Maaddii humti waaqarraa akka jiru iyyuu hin beekan amantoonni. Hin lallabamuuf waan ta'eef, hin barsiifaman waan ta'eef, waaqarra dhaqnee jiraanna jedhu kun nama baay'eetti gaaffiidha. Amantoonni baay'een milkaa'ina har'aadhaaf fiigu malee waa'ee maaddii waaqarraa hin beekan. Tajaajiltoonni dhama isaanii mootiiviin tajaajiltoota baay'ee yookaan argamuudhaaf yookaan ittiin waa argachuudhaaf malee dhaqee maaddii waaqarraatti hirmaadhaa miti. Waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee maaddii isa waaqarraa yaadu namni amma si'an. Kan inni kufee ka'u kan inni dhagaa galagalchaa oolu maaddii lafarraaf. Amantoonni maaddii lafarraaf dhiisanii isa waaqarraaf akka isaan fiigan, isa waaqarraaf akka isaan dhama'an gochuudha karoora qabu. Hammanaa danda'ametti dhaggeeffataa koo kan si hubachiisu maaddiin lafarraa kan yerooti. Maaddiin lafarraa kan yeroo muraasaati. Sitta tolu sitta badu maaddiin lafarraa yeroodhaafidha. Har'aaf bichaadha. Umurii yeroo muraasaa qabda lafa kanarraa. Waggaa 70 yoo baay'ate jiraatta. 60 dabarraan isa qaamni kee waan adooduuf nyaatuu sin barbaachisu. Maaddii nu badaa sin qajeelchisu. Simmeetiin namaa yeroo itti adoodaa deemu waan ta'eef. Gabaggabuun namaa yeroo muraasa ishee jiraataniifidha. Maaddii lafarraa fiiga bakka nama. Amantoonni hubannoo hin qaban. Akkatti hidhattee barsiiftuu hin barbaada. Akkatti namoota hubachiistuu hin barbaada. Sumaanuu kallattii si geeddarsiisuu hin barbaada. Yoo kaayyoon hin qabanne. Fiigichi kee kan yeroo muraasaati yoo ta'e sinusitti nama obboleessa koo maaddiin nuti adeemaa jirru kan maaddii isa bara baraati malee kan yeroo muraasaa miti. Hubannoo qabaachuu qabda waa'ee maaddii waaqarraa, waa'ee isa waaqarraa, waa'ee mootummaa waaqarraa, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee ulfina nu eeggatu sana baruu qabda, barsiisuus qabda. Hubatteetti tanan dhaloota hubachiisi gadi hin taa'e. Beekta tanan barsiisi hin taa'e. Karaa sii dandame hundumaa iyyi dhaloonni akka baraaramuuf. Biddeen lafarraa nyaate akka hin duune dhaloonni. Biddeenuma lafarraatti waaqayyoon galateeffachaa akkan oolle. Waa'eema lafarraa duwwaatti bakka sassataa gabaggabamaa fayyaa kan akka hin taane dhaloota barsiisi. Maaddii waaqarraa jira. Jireenyi bara baraa jira. Ulfinni waaqarraa jira. Waaqarraa dhandhee maaddii akka hirmaannudha. Kiristoos kan inni du'e. Fannifamuun Yesuus Kiristoos, dhiiguun Yesuus Kiristoos, nama ta'ee lafarra dhufuu Yesuus Kiristoos akka nuti maaddii lafarraa nyaannu miti. Maaddii lafarraa utuu hin dhufne ta'ee onuma nyaannu. Sinittan himani. Maaddii lafarraa nyaataa jiran ni kaanish. Maaddii lafarraa yoo ta'e Yesuus fannifamuun isa barbaachisu. Maaddii lafarraa si nyaachisuuf amante yoo ta'e ati dogoggora kee arga. Jireenya lafarraaf amante yoo ta'e baay'ee kisaaraa kee arga. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 15:19. Waan lafarraa duwwaadhaafan Kiristoosiin abdadha yoon ta'e Phaawulos. Nama hundumaa caalaatti ana bootu taa'e. Waan lafarraa qofaafan Yesuusiin abdadha yoo ta'e. Waan lafarraa duwwaafan isa faana fiigaa jira yoo ta'e. Waan lafarraa qofaafan lallabaa jira yoo ta'e.
waan lafarraa qofaaf arraaja yoo ta'e, waan lafarraa qofaafan faarfadha yoo ta'e, waan lafarraa qofaafan mana waldaa dhaqa yoo ta'e, nama hundumaa caalaatti anaaf bootu ta'a. Jedha obboleessi keenya Phaawulos. Dhugaa Waaqayyooti. Mootiifiin kee milkaa'ina lafarraa duwwaa taanaan ati kisaaraa kee hirta obboleessa koo. Dhugaa Waaqaati. Yesuusiin fannifamu anaaf. Buddeen lafarraa si nyaachisuuf hin fannifamu. Tun fannifamiinuu si nyaachisaa jira. Amantoonni kakuu moofaa waggaa miliyoona meeqa kan jiraachaa turan ikkoo Yesuusitti amananii miti. Abbootiin keenya buddeen nyaataa turan. Nagadaa. Qotaa turan. Dilbii dhiibanii. Abaarsuu hin jiru bara sana. Nagaadhaan nyaatanii bulaa turan. Waggaa meeqa jiraachaa turan utuu Yesuusiin hin argatin. Otuu namaniinuu nyaatta. Isa lafarraa. Otuu namaniinuu milkoofta. Milkaa'inaaf deemtan. Otuu namaniinuu milkoofta gurba. Hin milkoofta tuu namanii. Yesuusiin milkaa'ina lafarraa amante yoo ta'e kisaaraa geertetti. Hubannoon kee jijjiiramuu qaba. Geeddaramuu qaba sammuun kee. Waan waaqarraa yaaduu qabda. Yesuus waaqarraa nu nyaachisuu dhufe malee lafarraa miti. Silaa warra kaantu agabu bulee amantoonni nyaatu turan. Silaa warra kaantu du'e amantoonni fayyaabu turan. Isaa baacoo akkasii. Fannifamuu Yesuus Kiristoos jireenya bara baraan nu dhaalchisuufidha. Silaa ikoonomistii nu erga Waaqayyo lafarratti. Tu waa'ee biizinasii ta'e. Nama biizinasii nu barsiisu nu erga malee Yesuus hin ergu. Saksasii barbaadda taanaan nama motivational speaker nutti dubbatu nu erga Waaqarraa ergamaa tokko malee Yesuusiin ilma isaa ergee du'atti laatu Waaqayyo abbaan utuu milkaa'ina lafarraa nu barsiisuuf ta'e. Maaddii lafarraa nu nyaachisuuf dhufeetu ta'e Yesuusii. Silaa gatii manaa kaffaluu isa barbaachisu akkasumatti uume hin eebbisamnu. Utuu fannifamiin ikkoo nama 5,000 nyaachisee Yesuus eebbise. Utuu fannifamiin. Ishee ilaali ikkoo hin danda'an. Dhufuu Yesuus sababii qaba. Gadi bu'uu Yesuus sababii qaba. Fannifamuu Yesuus sababii qaba. Anaaf siin maaddii waaqarraa nyaachisuuf. Maaddii lafarraa miti. Milkaa'ina lafarraa miti. Baradhu. Hojjedhu. Dafqii. Waaqayyo si eebbisa lafarraa. Balballi sii banama rakkina qabu. Hin dorgomtaan dabarta. Waama tokko rakkoon qabu. Kanaaf jettee soomaaf sagada galuu isin barbaachisu. Inni si barbaachisu maaddii waaqarraa fiiguudha. Maaddii waaqarraaf dhama'uudha. Isa waaqarraa isa jireenya bara baraa keessaa akka nafne. Jireenya waggaa 70 jette. Milkaa'ina dhabuu dandeessa. Milkaa'ina sagachuu dandeessa. Quuftee buluu dandeessa. Dhabdee buluu dandeessa. Maatirii ta'uu hin qabu kun. Rakkinuma tokko ta'uu hin qabu kun si. Har'aa qabeessi dhiiseera jedhu namoonni. Gaafa milkaa'uu dadhaban. Har'aa qabee dhiiseera tajaajila dhaabeera. Hammam jiraatte lafarra. Isa waaqarraa isa bara baraa dhiifta. Ishee lafarraa dhette. Isa bara baraan jiraatamu moo. Ganaa maaddii bara baraa isa boqonnaadhaan nyaannu sana. Biyya lafaa nagaa namaan laannetu nyaatanii. Biyya lafaa isa uffatanii nama hoosisu kana. Biyya lafaa ishee barcuma guddaarra taa'anii irriba dhabaa bulan kana. Kanaafii kanatti Yesuus hin dhiiftu. Kanaafii kanatti wangeela gubdu. Kanaafii kanatti wangeela dhiistu. Kanaaf tajaajila dhiistee daftara faarfannaa lafa keessaa. Waan lafarraa fette. Maaddii waaqarraa sii qophaa'eera. Maaddiin bara baraa sii qophaa'eera. Istaatasii jireenyaa kamirra jiraadhu har'a. Iddoo barbaadde jiraadhu har'a. Hojiis barbaadde hojjedhu har'a. Anan si gorsuuf buleessa koo jaallatamaa. Maaddii waaqarraa waa'ee isaa yaadi. Waa'ee isaa lallabi. Waa'ee isaa faarfadhu. Waa'ee isaa dubbadhu. Biran ga'a jedhi. Waa'ee isaa abdadhu. Kiristoosii waan lafarraatiin abdatiin. Yoo sii ta'uu dide Kiristoosiin dhiista. Naafi amantoonni hubannoo isaan qaban waa'ee maaddii waaqarraa xinnoodha. Baxaam tinnish ነው xinnoodha baay'ee. Waa'ee maaddii waaqarraa namoonni hubannoo isaan qaban muraasa. Kanaaf mootiifiin koo akka dhaloonni waa'ee maaddii waaqarraa yaadaniif. Akka dhaloonni waa'ee maaddii waaqarraa lallabaniif. Akka dhaloonni waa'ee maaddii waaqarraa faarfataniif. Jireenyi jira du'a garas. Abdiin jira abdiin bara baraa jedhanii. Yesuus maaddii nuu qopheesseera jedhanii. Iddoon nuu qophaa'eera jedhanii. Handhee cidha olichaatti hirmaanna jedhanii. Akka dhaloonni dubbatan hin barbaadu.
Afaan raajotaa kee kun hin jiru amma. Afaan lallabdootaa kun hin jiru amma. Gadi baatee harka keetti waan maarratta. Asii baatee balballi haaraa sii banama. Asii baatee hojii argatta. Asii baatee konkolaataa bitatta. Akkas godhi kana milkoofta. Yoo kanarra jette dhuftee akkas taata. Yoo zayita bitattee akkas taataadha malee wal qabannee maaddii waaqarraatti hirmaanna hin jedhu dhaloonni kun. Hin jedhu profeetiin keenya. Maskootii gurguddaa qabu, TV gurguddaa qabu beekamoodha. Garuu waa'ee maaddii waaqarraa lallaban afaan isaanii birriin luugamteetti. Afaan nama baay'ee birriin ukkaamseera. Danda'ee waa'ee waaqarraa naasa'u. Milkaa'ina lafarraa male. Haninni walitti raaju, haninni walitti dubbatu nama qaanessa. Wanni baay'ee. Nama qaanessan isaan haasa'an. Waa'ee viizaa Ameerikaa haasa'u. Waa'ee qulfii walitti gurguru qulfii walii kennu haasa'an dhaloonni. Waa'ee maaddii waaqarraa dhimma qabu. Hadoodeera dhaloonni. Hadoodaniiru amantoonnis kanaan. Sanbata kan lallaban waa'ee aduu gadiiti waan ta'eef. Isuma dhaga'uu jaallata namnis bakka. Isuma dhaga'uu jaallata. Isuma dhaga'uudhaaf gurra qeensa malee. Waa'ee waaqarraa natti minami namaan jedhu muraasaa waldaa keessa. Waa'ee isa waaqarraa dubbannaa kottaa. Waa'ee isa waaqarraa yaannaa kottaa. Waa'ee jireenya bara baraatti deebinaa kottaa. Maraatummaa kee baanaa kottaa. Kottaa maraatummaa kee baanaa. Maraateera lallabaan, maraateera faarfataan, maraateera ni raaju, maraateera bara. Akkasuma maraate waa'ee waan kolkollee malee naasa'u. Waa'ee maaddii waaqarraa dhiisedha dhaloonni. Dhaloonni akkatti deebi'uudhaaf waaqayyoon waa gargaaru. Atis karaa kee lallabi, karaa kee fiigi. Yana mana dhageessu, karaa kee waa'ee maaddii waaqarraa dubbadhu. Ati dhaloota barsiisi. Atis adaraasirra jira. Adaraasirra jira. Si dammaqsuun barbaada. Si dammaqsuun barbaada waa'ee maaddii waaqarraatti. Hin darbe biyyi lafa. Hin dhidhima biyyi lafa. Konkolaataa amma meeqa bitadhu. An dhimma isaan qabu. Milkaa'e amma barbaadde. An dhimma isaan qabu. Garuu maaddii waaqarraa keessaa akkatti hin dhabne barbaada. Isa lafarraatiin milkoofte, isa waaqarraatiin kisaaraa keessa akkatti hin buune barbaada. Waan foon keef ta'u mana guuttattee waan lubbuu keedhaaf ta'u waa tokkitti mana dhabdee akkatti hin kasaarreefan sitti lallaba. Buleessa koo jaallatama. Kanaafi kaayyoon maaddii waaqarraa, kaayyoo YouTube chaanaalii koos maaddii isa waaqarraa namatti lallabuudha. Jireenya bara bara lallabuudha. Isa lafarraa takka dagadhee lallabuun barbaadu. Waan lafarraa. Hin barata taanaan jabaadhu baradhuun immoo milkooftas. Hin hojjetta taanaan hojjetta daldalta sirriitti. Qoti sirriitti. Bakka milkoofta waliin hin dhahin malee milkoofta. Milkaa'ina lafarraaf yeroon gubu'an. Atis yeroon gubiin milkaa'ina lafarraa lallabuu fette. Dhalootan ameen jechiisa jetteen nameen. Dhaloonni isa lafarraaf ameen jedha malee isa waaqarraaf ameen hin jedhu duudeera jaameera dhaloonni. Waltajjii koonoo isaaf hin rakkatee yaa lallaba. Waltajjii waaqarraa ho'isi. Waaqarraas jiba cabacaban. Warri lafarraa hodhii isa irratti qabu. Waaqarraa Yesuus gadi ilaalee kanatu naa lallabaa jira. Mucaa koo achirraan qaba. Han dhugaatti naa lallabu siina jedhu. Namni miiliyoonni tokko laayikii sii gochuurra. Abbaa waaqarraati sirriidha siin jechuudha. Cibcabaa asirraa yoo argatte achirraa yoo dhabde maal sii godhaa? Akkatti lallabu namni sii hoo siin jedhee si jajjee waaqarraa siin jaju taanaan maal sii godha? Samiin siin jaju taanaan gatii maal sii qaba? Kisaaraan lallabe, kisaaraan faarfate, maaddii waaqarraa lallabe, jireenya baraaraa lallabe, jireenya dhuma hin qabne lallabe, waa'ee Kiristoosii lallabe. Waa gargaaru waaqayyo. Karoorri kun inni lammaffaan kaayyoon waa'ee maaddii waaqarraa barumsa maaddii waaqarraa kun inni lammaffaan amantoonni maaddii waaqarraa akkamitti akka dhiyaatan hubachiisuuf akkamittiin akka maaddiitti dhaloonni dhiyaachuu danda'an. Mee dhaggeeffadhaa. Maaddii lafarraa nyaachuudhaaf namni aadaa biyya kamiyyuu yoo ta'e namni harka isaa awwaara keessaa dhoqqee keessaa fuudhee maaddii kan kaa'u. Maaddii lafarraa nyaachuudhaaf jalqaba harka dhiqanna aadaa keenya. Harka dhiqateetu hundumtuu maaddiitti dhiyaata. Hojii barbaade hojjetaa olee namni yeroo dhufu harka isaa dhiqateetu dura maaddiitti dhiyaata.
maaddii harka dhiqatanii nyaatu. Maaddii lafarraayyuu harka dhiqatanii kabajaan qulqullummaa isaa eeganii nyaatu. Qodaa qulqulluutti namaa dhiyaata waan ta'eef. Argitanii? Maaddii waaqarraa immoo hammam qullaa'anii nyaatottanii yaaddu. Maaddii waaqarraa fiigaa nama dhaqaniitti lixanii nyaatu miti. Abbaa argee dhaqee borca miti. Abbuma argeetu harka barbaadeen dhaqee keessa lixee borca miti maaddii waaqarraa. Maaddii waaqayyo irraa sooratudha. Maaddii waaqarraa maaddii Yesuusii wajjinitti dhiyaatanidha. Maaddii Yesuusii wajjinitti dhiyaatanii baay'ee qulqulluudha. Maaddii qullaa'aadha. Maaddii qulqulluudha. Harka qulleeffatanii itti lixu. Dhagna qulleeffatanii dhaqu. Uffata qulleeffatanii dhaqu. Uffata cinaa uffatanii itti taa'u maaddii waaqarraatti. Maaddii waaqarraa abbaan argeen bajabbadu. Isa lafarraa seetanis. Waliin dhooftuun abbaan arge maaddii lafarraa nyaachuu dandeessi an barbaaddu jette. Waliin dhooftuun soobduun aca barbaadiin abbaan barbaade maaddii lafarraatti dhiyaachuu dandeessi. Waan barbaade sobdee hattee aca barbartee waliin dhooftee maaddii waaqarraa kun hin jiru. Waliin dhooftuun asuma irratti kan sobdootaa asuma irratti kan aca barbaarii asuma irratti xumura. Isaan maaddii lafarraatiin xumuru umurii waggaa 70 xumuru hin sokku. Maaddii waaqarraatti kan dhiyaatu garuu warra harka isaanii miiccatedha. Maaliin? Bishaaniin miti dhiiga hoolichaatiin malee. Ameen. Haalleluuya. Maaddii waaqarraa dhiigaan miiccama. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin harka dhiqanna. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin uffata keenya miiccanne addeeffanna. Saamunaa caaludha dhiigi Yesuus. Cubbuu hundumaatti nama qulleessa jedhe Yohaannis. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:8. Dhiigni Yesuus cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Kanaaf maaddii waaqarraatti dhiyaachuudhaaf namni harka isaa dhiqachuu qaba. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccachuu qaba. Kana jechuun qalbii diddiirrachuu qaba. Maaddii waaqarraa fiigaadhaan hin borcinu. Fiigaadhaan ittiin seenu maaddii guddaadha. Maaddii waaqaa isa samiif lafa uumeetti dhiyaatutti dhiyaanna. Maaddii qulqulloota 1000 dhiyaanna. Maaddii toloota waaqarraa wajjin dhiyaannudha. Maaddii akkasumaan fiigaadhaan borcinu miti. Maaddii waaqarraa. Warra qulqullaa'etu itti dhiyaata. Warra uffata isaanii addeeffatee miiccatetu cinichatti dhiyaata. Qophiisa guddaa irbaata waaqayyo qopheessutti kan dhiyaatu nama uffata isaa miiccate, nama dhagna isaa dhiqate, nama wayyaa isaa addeeffate dhiiga Yesuus Kiristoosiin warra miiccatantu dhiyaata. Hundi dhiyaatu. Hundi waldaa dhaquu danda'a. Hundi dhiyaatu. Hundi tajaajiluu danda'a. Chaanaalii meeqarraa hundumtuu lallabuu danda'a. Hundi garuu dhaqee maaddii sanatti dhiyaatu. Warra qullaa'an bicha. Warra dhiigaan miiccatan duwwaa. Warra Yesuus Kiristoosiin qalbii diddiirratan duwwaa. Warra amanee karaa Yesuus Kiristoosiin ol lixan duwwaa. Maaddichatti kan dhiyaatu. Karaa barbaadeen gashu barichi immoo karaa maaddii waaqaatti geessu tokkittiidha. Innis karaa Yesuus Kiristoos. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccatanii dhaqaniitti dhiyaatu. Isaan alatti jireenyi hin jiru. Isaan alatti maaddii waaqarraatti dhiyaachuun hin jiru. Isaan alatti Yesuusiin alatti jireenya bara bara haasa'uun hin danda'amu. Ayichaale. Karaan achi geessu ana duwwaadha jedhee. Kanaaf amantoonni akkaataatti maaddii waaqarraatti dhiyaatan baruu qabu. Maaddii waaqarraa mi'a jaalalaan dhiyaatama. Walii dhiisanii dhiyaatama. Garaa dhiifamaa qabaataniitti dhiyaatu. Obboleessa moccooraa, obboleessa oodaa, obboleessa jibbaa, obboleessa cigaadaa, obboleessa tuffachaa irra jechaa miti maaddii waaqarraatti kan dhiyaatamu. Harki warra gumaa, harki warra halalee, harki warra qoricha namatti gootu maaddii sana dhaqee nyaatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 irratti argeera. Warri uffata isaanii miiccatan gammadan. Garuudha warra akka saree waan hundumaa xureessan. Asii waan hundumaa warri qaqqaban, achi waan hundumaa warri xureessan, asii waan hundumaa warri baballeessan, achi dhaqanii maaddiitti dhiyaachuu danda'an. Harka qullaa'itu maaddiitti dhiyaata. Harki matta'aa nyaatu maaddiitti dhiyaatu. Harki nama qalu maaddiitti dhiyaatu. Harki qoricha namaa qopheessu maaddiitti dhiyaatu. Harki cubbuu hojjetu, harki ejjituun mootummaa waaqayyo keessatti qoodan qaban isaan. Dhaqanii maaddiitti dhiyaachuu hin danda'an obboleessa koo. Danda'an. Qulleessa harka kee. Qulleessa arraba, qulleessi garaa kee,
Qulleessi laphee kee. Qulleessi dhiqadhu. Kan ittiin dhiqattu jira. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Kan si qulleessu jira. Maqaa Yesuus Kiristoos. Isatti amani. Isatti dhugeeffadhu. Naa dhiisi jedhe. Qalbii diddiirradhu jilbeenfadhu. Tsomaaf sagada keetti, kadhannaa keetti, wangeela dubbisuu keetti gali. Maaddii waaqarraatti dhiyaanna. Maaddii waaqarraatti abbaan argan dhiyaattu. Harka dhiqatanii dhiyaatu. Akkuma lafarraa goonu kan achi harka dhiqatu. Harki dhiqatamu kun immoo takkuma qulloofna biyya lafaarratti. Qulloofnee dhanna. Dhiqannee ol baana malee achi dhandhee dhiqanna miti obboleessa koo. Asitti dhiqannee ol baana. Iddootti qulqulloofnee dhandhee maaddiitti dhiyaannuudhaan. Inni achi maaddiidha. Asii garuu kutaatti qulqulloofnudha biyyi lafaa. Ameen haleluuyaa. Inni sadaffaan, inni xumuraa. Har'aaf kanas ni xumuru. Maaddii waaqarraatti kan dhiyaatu eenyu isa jedhu kaayyoon barumsa kanaa maaddii waaqarraa fiigichi amantootaa maaddii waaqarraa qofaaf akka ta'uufan barsiisa. Fiigichi keenya, lallabni keenya, barsiifni keenya, faarfannaan keenya, raajummaan keenya, namaa kennuun keenya, arjoomuun keenya, nama araarsuun keenya hundumtuu waliin ta'e maaddii waaqarraa biraan akka nu ga'uuf barsiisa. Fiigichi keenya karaa kamillee maaddii waaqarraa akka ta'u. Silasinii kaase. Fiigichi keenya kan lafarraa duwwaa akka hin taane. Fiigichi keenya ishee dabartu duwwaa akka hin taane. Fiigichi keenya ishee bor dhidhimtu duwwaa akka hin taane. Fiigichi keenya motiiviin garaa keenya keessa jiru. Garaa keenya keessa mul'anni jiru maaddii waaqarraaf ta'uu akka qabu siniti. Deemnee karoorri keenya galmi keenya hundumtuu maaddii waaqarraa ta'uu qaba. Gaaf tokko dhaqeen hirmaadha. Gaaf tokko jireenya bara baraan jiraadha. Gaaf tokko Yesuusin an dhaqee dhaalaa hirmaadha. Gaaf tokko jecha akkantu jiraannu. Fiigichi keenya kamiyyuu, faarfannaan keenya kamiyyuu kallattiidhaan maaddii waaqarraatiin nu ga'u qaba. Kanan ta'u taana maal nu godha? Biyya lafaatti beekamnee achirraa wallaalamuun maal si fayyada? Maal nu fayyada? Nu haa gargaaru Waaqayyo. Har'a olaaltan fiigichi namoota baay'ee qabeenya kuufachuudha. Jireenya bara baraatu hin taane jireenya lafarraati. Fiigichi namoota baay'ee, kaka'umsi namoota baay'ee irra dilbii tuuluudha biyya lafaarra. Qabeenya tuuluudha biyya lafaarra. Zinnaa matiraf no. Ulfina lafarraa barbaadu. Beekamtii lafarraa barbaadu. Ajaa'ibiidhaan deemuu barbaadu. Konkolaataa gaarii oofuu, han namni hin qabne qabaachuu, maqaa namni hin qabne, teessuma namni hin qabne, mana namni hin qabne ijaaruu. Fiigichi namoota. Fiigichi tajaajiltoota irraa kanadha. Aboluu miiliyoona meeqa qabaadha? Biliyeenerii ta'eeraadha. Fiigichi namoota tajaajiltoota gurguddaa keenyaa malee maaddii waaqarratti dhaloota qopheessinaa koottaan qophoofnaan isaan harkaa badeera. Biyyi lafaa ija nama jaamsiti buleessa ko. Biyyi lafaa karoora nama harkaa gatti. Beekamtiin nama baay'ee irraa karoora gate. Kaleessa kan lallabaa turan dhiisanarra. Kaleessa waan fiigaa turan dhiisanarra. Kanaaf kaka'umsi amantootaa, fiigichi amantootaa kamillee deemee maaddii waaqarraa ta'uu qaba. Nan gala jireenya bara baraatti. Lallabni keenya kana ta'uu qaba. Faarfannaan keenya achi ta'uu qaba. Kottaa aduu gadiirraa kaafna ija keenya. Kottaa waan darburraa ija keenya kaafna. Sabara baraa lallabna, sabara baraa dubbanna, sabara baraa raayna, sabara baraa haasofna namatti. Dhukkubarraa fayyadamuu jenne mee fakkeenyaaf amma namni tokkotu okkolaan tokko dhufee harka kootti miraakiliidhaan hojjetamee fayyee. Kun dinqii miti. Dinqiin kan godhamu namni akka amanuufidha. Dinqii argee namni akka Yesuusitti amanuufidha. Yesuus akka ittiin ulfaatuufi malee biraa miti dinqii. Okkolaan utuu fiigee. Waggaa 70 ilma okkola deebi'e. Jaamaan utuu argee. Har'aa butaallee ittiin miidiyaa beeksifanna malee namichi waggaa 70 booddas jaamaadha. Dullumatu jaamsa. Kiraanchii utuu argate waggaa 70 booda kiraanchii qabachuun isaanaaf ulee okkoo. Inuma okkola gurra. Hundi keenya kanu. Gurratu baname jenneen iyyuu waggaa 70 booda nama waamime jaarsa tokko waama hin dhaga'u. Gurra dabarsa. Hindiidha gurri kun. Kanaaf miraakiliin irratti hundumtuu fayyina irratti hundumtuu yeroo booddeen jiru. Namichi suma sanatti deebi'a bara. Dinqiin kamillee Yesuusin agarsiisuu qaba. Dinqiin kamillee mootummaa Waaqa nama agarsiisuu qaba. Harka keetti dinqiitu hojjetamaa ta'es. Ittiin beeksifachuu, ittiin footoo ka'uu, seexana kufirra dhaabattee footoo ka'uu asfalligiin hin barbaachisu kun. Hin barbaachisu kun.
Waaqayyo waan baay'ee harka itti hojjechuu danda'a. Ittiin obbeessuun miti dinqiin. Ittiin tajaajila kee beeksifachuun miti dinqiin. Dinqii argee namni akka mootummaa Waaqayyootti dacha'uu fi akka namoonni Yesuusitti amananiif godha Waaqayyo malee heeroo tokko advencharii tokko kan nuti taanu miti. Zinneenyaa taanee akka beekamnu miti. Kan nuti fakkarru miti. Dinqiin kan ta'u hojii Waaqayyoo akka ittiin hojjetamuufi namoonni arganii gooftaatti akka amananiif godha Waaqayyo. Kanaaf fiigichi keenya hundumtuu, tajaajilli keenya hundumtuu maaddii Waaqarraa ta'uu qaba bolota koo. Egaa har'aa waa'ee maaddii Waaqarraa uummata ka'umsaaf uummata duree ka'umsaaf jedhee isinii kaasee kaayyoo barumsa kootii jedhee waan sadiin kaasee amantoonni waa'ee maaddii Waaqarraa hubannoo gadi fagoo qabaatan maaddii Waaqarraatti immoo akkamitti akka dhiyaatamuu qabu. Fiigichi keenya immoo waa'ee maaddii Waaqarraa ta'uu akka qabu waliin ilaalla. Yeroo taanutti ilaalcha gooftaan waa'ee maaddii Waaqarraatiif qabu kan jedhu immoo kaasna. Gooftaan Yesuus waa'ee maaddii Waaqarraa maal jechaa akka ture tokko tokkoon ilaalla. Kan keenyaaf kan gooftaan jedhe, kan keenyaaf kan ergamoonni jedhaa turan wal bira qabnee ilaalla tajaajila keenyas. Of fattashna, of qorra, of ilaalla. Waaqayyo nu haa gargaaru, nama torbee nu haa godhu. Waan dhaggeeffataniif eebbifamaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii godhaatii maatii ta'aa. Waan an barsiisu kun kallattiinaan akka isin bira ga'uuf warra kaaniif sheer gochuun irraanfatinaa. Waan isin hin galle jajjabina isa ta'uu qeeqa koomentii irratti naa barreessaa. Eebbifamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin.